Mariin haala qilleensaa kan tokkummaa mootummootaa Baakuu Azerbaijan keessatti yeroo jalqabu dhimmi guddaan eenyu akka isaan gargaaruu danda'u keessumaa immoo maallaqa meeqatu barbaachisaa ka jedhudha. Maallaqni doolaaraan irratti mari'atamaa jiru baay'ee guddaadha. Gargaarsa maallaqaa doolaara biliyoona 100 kan amma biyyootii hiyyeeyyiif deemurraa eegala. Garuu marii bara kanaa kan COP29 jedhamuun beekamu kun akka bara darbee olaanaan ta'u hoogganoonni biyyootii 48 gadi akka dubbatan saganteeffamee jira. Hoogganoonni biyyootii faalama qilleensaa olaanoo dhaqqabsiisan lamaan jechuun chaayinaa fi yuunaayitid isteetsi irratti hin argamne. Garuu mariin maallaqa laalchisee Baakuu keessatti ta'u kun yoo fashale marii haala qilleensaa bara 2025tti taasifamu ni hanqisaa jedhu ogeeyyiin. Dhimmi nama tuqu biraan maallaqaan wal qabatee biyyootii dureeyyii saboota hiyyeeyyiif maallaqa arjoomu jedhamee eegamu keessaa 2 yuunaayitid isteetsiif jarmaniin jijjiirama mootummaa guddaa gidduu jiru. Jilli yuunaayitid isteetsi bulchiinsa baayiden irraa ta'us jijjiirama qilleensaa xiqqeessuu fi gargaarsa biyya alaa kan hin jaallanne Doonaald Tiraamp irra deebiin filatamuun waadaa Ameerikaan galte akka hin raawwanne taasisa.